Meeshaan asirratti argaa jirtan kun meeshaa qarshii 100 fi 10,000ti. Meeshaan wanni afe meeshaa mana keessaa wanni jedhame wanni afe hin jiru meeshaa mana keessaa guutuudha. Suuraa fudhadheen sagalee irratti waraabaa jira meeshaa kana. Sababni isaa meeshaa kana iddoo tokkotti viidiyoo waraabuudhaaf haalli qilleensa biyya keenyaa ganna waan ta'eef ganna immoo meeshaa tokko tokkoon kartoonii keessaa baaftee halatti baaftee waraabuun hin mijatu. Kanaaf egaa meeshaa kana walumaa gala isaatti viidiyoo fudheetanii kan kartoonii keessaa hin baanes jira, kan kartoonii keessaa babbayees ni jira. Egaa qarshiin isaa qarshii 100 fi 10,000 fixeera meeshaan kun. Meeshaan kun immoo maal akka ta'e walumaan haala halluu isaaniin jira. Maashinni shunkurtii jira, akkasuma haaduu biiffeedhaaf ta'u burcuqqoo gosa 4tu jira kan obboleettii kanaa jechuudha. Gosa 3 kan biiffee keessa ta'anii gosti tokko normaal mana keessatti kan itti fayyadamanii kasalmaan dajaan illee jira. Akkasuma kidaanonni bifa adiitiin jechuudha. Kidaanonni bifa adiitiin kan mana keessatti fayyadamtuudha. Akkasuma meeshaan faandishaallee bukkee jira. Irkabootii, diblaayitii, shiinii isaa meeshaa isaa guutuu wajjiniin kasalmaan dajaawwanni afe tokko jiru dhugaa dubbachuudhaaf akkuma nagaa jalqaba isinii kaasee meeshaa kana tokko tokkoon gadi fuudhee tokko tokkoon manatti baay'ee tokkoon rakkise suuraa fudhadheen irratti sagaleedhaan dubbachaa jira. Kidaanii tadarraabii fireeshan akkasuma biradistii fireeshan jechuudha. Biradistii kan mana keessa noormaalii mana keessa kan itti hojjettuudha. Kidaaniin kunis immoo biiffeedha yeroo sagantaa garaagaraa qabnu baay'ee tokko nu fayyada. Kidaanii kana yeroo darbes obboleettii koo tokkoof biteera meeshaa yeroo darbe amboo deemee keessatti viidiyoo sana keessatti argitaniirtu garuu kaalarii isaatu gargariidha jechuudha. Kaalarii gaa meeshaa yeroo nu ajajanii akka abbaan filateetti waan ta'eef kidaanii tadarraabii kan biiffee kana jechuudha. Fireeshan kaalarii kabiraallee binnee turre ammas egaa fireeshan kan obboleettii keenyaa binneera. Akkasuma distoonni kun normaal kan mana keessaa itti fayyadamtuudha. Asitti immoo biradistii dhuma ta'ee jechuudha siraamikii kan biyya alaati jechuudha. Distoonni kun gosa hedduu qaba jechuudha. Kalariin illee gosti isaallee gosa 2 amma jechuudha. Yeroo darbee obboleettii tokko gara Giincitti kan ergine gosa tokko wayii binnee inni immoo biradistii isa normaalii amma kan mana keessatti hojjetatti jedhee sin agarsiise fakkaata. Kunis egaa biradistii siraamikii hin qabdi. Kuni kan shaayii seetu yeroo baay'ee jechuudha. Burcuqqoo fi jookii akkanatti yeroo argitanii baay'een keessanii kan shaayii seetu yookiin kan waa biraa seetu. Garuu burcuqqoon kun diizaayinii isaa gaggabaabaadha jechuudha. Gaggabaabaadha garuu kan bishaaniti jechuudha. Kan bishaaniti burcuqqoo gosa 4 qabdi siniin jedheera. Gosti 2 kan biiffeti, gosti 2 kabiraati siniin jedheera. Obboloosa koona hubadhaa gaggabaadha babadha garuu karaliin isaas baay'ee namatti tola. Bishaan fayyadamuudha baay'ee tokko salphaadha jechuudha burcuqqoon kun. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya wanni hunduu yeroo bitamuu akka filannoo abbaatti isiniin jedheera. Burcuqqoon kan luka jala ol dheeratu sun kartoona keessa akka jiru jechuudha. Bukkee kanaanii kartoona keessa akka jirullee firee 6 qabdu obboleettiin kun. Siinii aannaniillee akkasuma firee tokkotti qofa baasee kunumaa qirabaa irra kaayee akkasinitti mul'atuuf isallee firee 6 qabdi. Burcuqqoonni amma jalqaba isiniif kaasee kan biiffee ni qabdi obboleettiin koo kanan isiniin jedhee asumaani burcuqqoo kana deddeebisee jalqaba irrattis ammas gidduutti kanin fidee fi gaafii ijoollee baay'eedha jechuudha. Gaafiin ijoollee baay'ee burcuqqoonni akkanatti argitan kun kan biiffee keessa taa'uudha. Mana keessas fayyadamuu hin dandeessu garuu wanni isin beekuu qabdanii burcuqqoon kun aynanni isaa yoo xiqqaate 6 ta'a jechuudha. Kalariin isaa isiniin jechuu barbaaditanii haa ta'u malee kalarii 5 qabaatu malee sadarkaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf sadarkaa qaba gaafan isin jedhu meeshaan tokko ka qarshii 3,000 jira, ka qarshii 4,000 jira, kan 5,000 jira, kan 6,000 jira. Kanaaf isin immoo namarraa ilaaltanii osoo hin taane
viidiyoo nama tokkollee yeroo ilaaltanii meeshaa bitachuuf yeroo karoorsitanii viidiyoo nama tokkoo ilaaltan meeshaa xalabachuu barbaaddanii itti maraati jechuudha. Murteessatiitti itti maraati burcuqqoo gosa kanaa barbaada yoo jettanii akkasitti kwaalitii kan qabu kwaalitii kan hin qabne gabaarran jira jechuudha. Meeshaan kamiyyuu sadarkaa tokkoffaa, sadarkaa lammaffaa, sadarkaa sadaffaa ka jedhu hin jira jechuudha. Kanaaf isinii murteessitanii haala humna keessan ilaaltanii nama ilaaluu osoo hin taane humna keessan ilaaltanii akkaataa humna keessaniitiin meeshaa ajajachuu hin dandeessu. Burcuqqoo kana immoo namoota baay'eetu silaawoo luktishis rogdishis wanti hundishii tokkuma maaltu adda godhee jettanii yeroo baay'ee waan na gaafattaniifini. Egaa meeshaanii akkuma jalqaba isiniin jedhee meeshaa hedduudha. Suuraa tokko tokkoon fudhadheetanii sagaleedhaan irratti haasaa jira. Kaartoona keessa waa baay'ee jira. Maashinni bishaan itti ho'isanillee akkasumallee meeshaa eelee daabboo keessatti yookiin oovinii keessatti keekii garaagaraa itti qopheessinullee wanna baay'ee jira jechuudha. Meeshaa faandishaallee burcuqqoo siinii kana aannanillee kaartoona keessa jira. Wanta hedduutu jira jechuudha. Egaa meeshaa kana osoo viidiyoo waraabuuf jechuudha sharaa diriirsee mooraa keessatti foonaa keessatti yoo iddoo tokkotti diriirsite malee meeshaan mucayyoo kanaa meeshaan baay'eedha jechuudha. Meeshaa qarshii 100 fi 10,000 waan ta'eef meeshaan kun hedduudha waan ta'eef mana keessatti illee hin danda'amu. Sababni isaa meeshaan kun yeroo tokkoon kaartoona keessaa baastanii tokko mul'istanii meeshaan kun bakka baay'ee barbaada jechuudha. Kanaaf suura fudhadhee suura irratti haasa'a. Meeshaa kana gaa yoo fedhaaf jaalala waaqayyoo ta'e guyyaa qidaamiti jechuudha sanbata dhuftuudha kan na biraa imalu. Meeshaan kunis eessa deemaa jechuun keessan illee waan hin oolle kunoo gincii deema jechuudha. Meeshaan kuni meeshaa dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sadaffaaf gincitti ergaa jirra. Asitti saanii shorbaallee ni qabdi. Akkasuma kidaanii normaalii jalqaba sunitti meeshaa faandishaa waan baay'ee saanii normaalii adii qulqulluu siinii bunaa wanni dhabame walumaa galatti meeshaan mana keessaa jedhamu tokkoyyuu hin hafne jechuudha. Garuu kaan kaartoona keessa jirullee kaartoonii keessa jira. Akkasii isiniin jedha daawwattoota keenya. Isin immoo meeshaa barbaaddanii yeroon kun yeroo gannaa waan ta'eef meeshaa kamiyyuu xalabadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Kunillee ka biyya haalaatti isin argitan sun mana madaamitti wanni isin mana madaamitti argitanii hawwitanii osoon kana mana kootiif bitadhee jettanii hawwitanii wanni Itoophiyaa keessaa dhabame tokkoyyuu hin jiru. Inni guddaanii bifa tasgabbii ta'een sammuu keessan tasgabbeessatiitii wantoota mana kootiif na barbaachisaa ittiin fayyadamaa ilatii kanatti yoon biyya gale immoo meeshaa kana bitee hin danda'u wal jalaan bitadhaa jettanii yaadutu isinirra jiraata. Akkasitti sammuu keessan of hin cinqin meeshaa barbaadan ajajachuu hin dandeessu isiniin jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoo koo laayikii godhaa. Namoonni meeshaa ajajattan immoo karaa waasaappiin na dubbisaa. Baay'een isin jaaladha. Galatooma.